si gala obboleessa kiyya ka garaadha wajjin dhaladhu dura bira jiraatee inni har'a yeroo ammaa kana waan biraanatti labse waan tokkummaa natti labse hin dhaga'uuf maaliif obsinitti dadhabne si galee kanaafi ati afaan hin badii yeroo ammaa kana jaalatullee garaan maal jedhe hin jedhan afaan maal jedhe jedhan si galee afarsuma ammatti jettu kana hayyuu ana farsoo miila kana keessa wanni inni dubbate nagara arsima waan ta'eef sikuma madda waan ta'eef itti duulaniituma cabsu deeman warri ijoollee qaqqabdillee nama biraa kana amma kasirratti argisi galee ilummee fakkeenyaaf ishee afarsoon achi suudaribaa jira ilummee maal balleessa iluu as biyya noorz ameerikaa kana jira si galee arsii waan ta'eef qofa isaan ajandaa bira qaban si galee wanni irratti ol dhaban mallaqaan nutti bitamte ijoollee warri dhugaa dubbatu mallaqaan nutti bitamanii akkanatti agartee ijoollee diina muka waan safuun hojjetamne nurratti hojjetaa jiran yeroo kana amma wal qabannee jallataa keenyallee of jalatti qabnee gorfannee sirreeffannee of ittisuu qabna. Waan isinidhaan ijoolleen achi jirtan ijoollee teessa wal eegaa wal quba qabaadhaa halkanii guyyaa ijoollee daa'imman immootu bahaar irra jirtu akka tasaa dhufte bilbilaan quba qabaadhaa kan bahaar hin bahin gorsa akhir cabra wafo gadi mu wedalleeni hojii waylinatti gaira Waduh, daqiiqaa lama waliin. Hin guddisu godhaanitti yaani akkuma yaaf hin guddisu. Tokkoffaa irratti waa'ee jallaa kennaa yeroo ammaa sunuu miti. Suni namni nama waa balleessu tokko yeroo mawwalaati. Suni jechuun ammaa miti. Amma garuu bakka sanii miti dubbiin. Bakki nuti hundinuu nama warayyuu lafaa kaaftee gocha nurratti raawwatamedha. Kanaafuu ammoo yeroon kun yeroo ofii wal akkana waliin jennu osoo hin taane akka namoomaatitti jechuudha. Namooma nu sababa waa hedduun sabarmee jechuudha akka mirgaa nama tokkotti yaa'e jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana asirratti illee haasa'uullee nu barbaachisu wallaahi nu barbaachisu. Kana jennee haasa'uun nu barbaachisu. Kanaafuu nama dura dhaabatina yeroo kana keessatti qaama namaati namni qaamni kee tokko sirraa waa ta'e gocha kana irratti raawwatame tokko eenyummaan lammiira keessa kan galee jiru jechuudha. Waa dubbachuu jechuudha. Akka Oromootitti illee waa hedduu agarree jechuudha. Maaliif jennaan gochi godhame kun silaa osoo Oromummaan dhugaa sun jiraatte silaa gadi bahameetu wanni kun silaa balaaleffachamuu qaba argaa jirtan jiran. Mee namuu gabbayee waan kana balaaleffataa jirullee waa hedduullee keessatti ilaalaa jiran. Silaa nama badii dalage tokko namni dura dhaabbatee badii akkanaa kana keessattuu badii hagas geettu kana silaa akka Oromootitti Oromoon kutaa 11 qabdi. Namuu gadi baheellee waan kanarraallee dubbate argaan jiru biyya keenya waan isin dhibu jechuudha. Kanaafuu ana kiyyatti Oromummaa jedhan ta'uu isimatana yuumin agarree jechuudha ana kiyyatti jechuudha. Oromoon silaa yeroo enen dogongoreni arra dubbatanii eda dubbatanii jira. Ulumaa'in sheekota Hararge namni Ameerikaa jiru dubbatee jira. Qaanyii jedhan kun duudha malee duu irra maal filata nama duuban muka hudduu duuba sitti agarre situn argin malee dubbatanii jira. Ufii kiyyaan dhageenne waan tokko wal dura dhaabatina. Dhugaa sitti himan. Obootatti tasgabbaa'ee ijoollee keenya keessaan dubbisi maaltu jira jedhii gaafadhu malee namni dhugaa qaba. Eenyummaa taanaan yeroo kana keessatti jechuudha. Kanaafuu walillee narrafsina yeroo ammoo nama kenna kana jechuun nu barbaachisamu. Sa'a kana keessatti sa'aan ati akkasitti irraa haasoftu miti. Sanii yoo miti dubbiin sababa sanii miti. Arrabni nama arrabse bara sadarkaa kanarraan sin geessu jechuudha. Kuni duguuggaa sanyii keetii sirratti raawwachuudha. Sii galee kan akkas ilaaluu qabdan malee nama kenna akkana jedhee sababa nama kenna akkana taane waan akkasii keessaa ba'a. Wallaahi isuma dhugaa waan akkasii keessaa ba'a. Waan akkasitti ilaalamuu miti dubbiin jechuudha. Agan macam berbeda, nak ufurca. Galatami, namni bira abdi baga. Nama as jala Dubbata kumbiran jiru abdi karaan nugu basirratti waan hin taane barreessu xiqqoodhuma warra afaan Amaaraa barreeffatee yaa'u ka Oromoo si jammar Oromoo miti Oromoo warra hin ta'in sanniin namallee warra hin ta'in sanniin ani mataa kiyya keessatti warra kalaas bineensa awreedha jedhee awreen illee akkas dalagaan jiru namaa gaditti bineensa gaditti an qabadhe kana as jalatti nu jala dhaaba gastii keessan jalan dhufin namummaa sammuu keessan keessa akka isaan naman ta'iniititti wanna godhadhaadha manni kunniin kana booda namummaa isin biraa qabaachuun qabu
sabummaa walitti qabaachuun qabdan, amantaa walitti qabaachuun qabdan, akka illeen ilma keenna nama keenna tokkummaa inni duraan itti qabsaa'u, tokkummaa inni duraan qabsaa'uuf wayita lafichoo san, wayita kabajaa walii jiru san, wayita namummaan jiru san, wayita jaalalli jiru san, tokkummaa inni qabsaa'uuf santu waan qabaterraan ka'u santu keessa isaa jira. Kanumaaf waan biraa dubbata. Even hafarsoon itti duulamuu hin qabu yeroo kana keessatti. Wanni nuti badaa keenyas bakkiteen yeroon itti gorfannu yeroo biraati. Bakkiteen silaa yeroon hafarsoon gorfamuu qabu, yeroo yakkamtoonni warri sun gorfamuu qabu ammaa miti. Yeroon sun nu duubatti haftee amma immoo yeroon nuti jirru daangaa wa darbanii waan jiraniif amma dhiisati bakka daangaa darbinetti isaan daangaa nuti darbanitti nuti waa hedduunis qabsaa'uu dandeenya. Miidiyaanis karaa hundaanis hojii lafarraatinis waan kana baqqaluu nama dandeenyu, deeffachuu nama dandeenyu, haaloo bahuu nama danda'u. Garuu tokko nuti nama eega dhalanne namummaa dhalanne jira akka isaaniitti jiraanna. Garuu yakka isaan raawwatan kana yoo danda'ame bakka feenetti mana murtii dhaabne akka Oromoo akka tokkotti yaaduun nurraa eegama. Ijoolleen teenya yoo balleessite wal dura dhaabbachuun dirqama. Kan namni isin dura dhaabbate isa karaa itti hawaasni keessan isin oofe deema. Namummaan keessan, kabajni keessan ammas duris nu boonsa, fuulduraafis nu boonsa. Waan ilmaan sikkoo mandootirraa hin fakkaanne hin hojjetinaadha. Garuu jara kana xiqqeessuun amma miti haga aakirut qiyaamatitti itti fufa. Wallaahi wa billahi seenan kana booda kabiraa hojjetamu hin jiru. Kana amana hin dagannus waan kana hin wallaallus kan akkasitti waliin beeyna. Inshallah dhiisati itti wanna hin cinqaminaati. Kabajni keessan itti hafuuf kabajaan guddattan, adabaan guddattan, namummaan waa hunda qabdan, aadaa safuu eeggattanii guddattan, amantaa keessan qabdan. Kanaaf yakka akkasiin raawwatina karaa ittiin waan kana baafannu, haaloo kanatti baafannu jira. Tokko karaa hedduun jira. Mee waa tokko fakkeenya isinii fudhadhaa. Warroota nama ajjeesaa turan, warroota akkan taane nama gubanii nyaataa turan haga ammaatitti isaantu waqqasamaaf. Warroota kanneen kasiniin jedhu yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwatame waggoottan lamaan darban jechuudha. Haga ammaattu isaantu itti xiqqaata. Isaantu miidhama malee isiniif waan nama tokkotti isinirraa akkas ta'e garuu hoolaa as jala yaatee waan kanan beeyne gowwaa waan goolii ofitti galchanii waan goolii nutti galchanitti fakkaattu warra kanneen wajji haasa'uu yeroo hin qabnu. Okay, goolii ofitti galchanii malee nutti hin galchine. Nuti waan akkana irratti raawwatan nuti waan nama taaneef yakka akkana isaan fakkaanneen hojjennu. Yakkoota warra raawwatan isaan ofii miidhaman an ilma walluu ta'ee silaa yeroo kanatti wallahi wa billahi afaan kanaan akkanatti afaan baasee dubbachuu hin danda'u. Ofitti saalfadha. Namummaa sarbame, amantaa nuti qabnu sarbame, sabummaa keenyatu sarbame, waa hunda xiqqaanne jechuu osoo gaafsan akkas taane jechuu. Maaliif akka wallootti mataa lafa kaayanii yeroo itti deemanii dhiifama hawaasa addunyaas gaafatanii warroota itti yakkamanis gaafatanii ijoollee yakka irratti raawwatan san deebisuu danda'an osoo akka hawaasatitti dhaabbata qabatanii waa waliin dhaabbatanii qabatanii jarri jagnummaa itti fudhaadaa jiranii dhiifama wallaala isaaniiti. Wallaalli isaa wallaalummaa miti kun quufa isa kanana. Okay, namni wallaala isaanii kana waan ta'eef kanaaf tuffiin nu qaban sigalee ilama wanta kitti jedhan amma tuffiin isaan nu qaban akkanatti nu miidhamne xiqqaan keenya kadhata guddaan keenya kadhata aadhaa gartan ufassa torbee gahuuf deema guyyaa 5-4 sigalee ufii nu miidhanii ufii miidhamnet kadhanne kadhaan sodaa fakkaata sigalee akka waan nu ji'a sagalitti hin dhalanne jallee miti qaawwellee yoo ta'e tokko filetti agarsiifna nu nama agartee daangaa karrayyuuti fi wanni itti guddatin sigalee hidhannee isaan caalaa gurra kisi keessa baasuu dandeenya. Qawwee hidhannee walloo akkana dhiirummaa isaanii diina ofirraa dhoorgi utuu akkanarra hin jirre ilma keenyarra raawwatan. Haa ta'e raawwatanii oromummaa tanaa jenne obsine liqimsine bakka Amaara kun qabu nama tokkicha jenne xiqqaan kadhata guddaan kadhata waan isaan haasanii argitan. Kuni xiiqii keessa nu galchuu qaba. Wal ijaaruu qaba. Dhaabbanne nutu wal cabsaaf diinni akkanatti agartee ka keessallee ka alallee nu cabsa. Wal qabachuu qabna. Wal tiisuu qabna. Wal gorfachuu qabna. Sigalee jallataan kennan maraatallee gaafa nu ta'uu qaba bar. Abarso maraataadha gaafa nu ta'uu qaba garuu. Sigalee maraataan illee gaafa namaa ta'uu qaba gaafa gosaaf ta'uu qaba. Kanaaf an nama gosummaa faarsullee miti dirqamatu gosummaatti na galchaara. Guyyama takka miidiyaa kanarratti ol bahee waa'ee gosummaa faarsin beeku. Garuu ammoo kun wanni amma raawwatame kun gosummaatti na galcha. Oromummaa keenya jibbisiisii galee. Edaa jibbii hagana ga'u kuni ka jedhu
ummata Harargee ka ollaa wajjin jiru kanatti xiqqoo jaarsuun malleen taatu waan liin wajjin dhaabatan wajjin rakkataatanii jiru. Namni gosti biraa la kutaan bira gocha kana balaaleffatu dhiisiti. Nutti duulan nu arrabsan nu miidhamne nu daa'ima keenya agartanii akkasitti mukatti shidanii balaaleffatanii silaan wajjin dhaabbachuu qaban. Agartee komantiin argatan mana mee wayii jala dhaqaati ilaala. Nurratti duulama jechuudha. Ummata keenya kabajamaa ummata Harargee alatti galata nu biraa qaban.